amma fakkeenyaaf dubartii yeroo hedduu rakkoo garagaraa faatu irra dhufuu mala. Kanaafuu ogaa ati amma tokko dirqisiin dhungaddees hin jaa kuni qolloftaa jechuun. Diina adda addaa kanutti dhufe faraatuudhaaf baay'ee nu gargaara. Maaliif hawaasa keenya baadiyyaa keessa jiru yookaan bakka adda addaatti argamu sun akka inni wallaalarraa karaa beekumsaatti jijjiiramu barannee taasisuudhaaf yaalii qabna jechuudha. Fayyuma kiyyaa fi kan hin dhalaa jala hin deemneef. Dhalaan kun beektee karaa hedduu qalbii namaa nama babbaasti. Cinaacha bitaa irraa uumamtee shayitaana. Straight! Straight! Block, take it. Ready? Up! Be straight! Teshi! Be straight! Again, Teshi. One chunk out. Ready? Up! Straight. Teshi. Salet. Ashama harka fuunee hordoftoota Rooraastiif guyyaa irratti nama magaalaa Dirreedawaa naannoo ispoortii komishin keessatti garee wushuu abdii wushuudhaan durfamtu jechuudha. Yeroo ammaa tana Ammaar yookaan Fandaa yaaniin gaa Fandaan tun gaa rabattiin beeka oofsaadha. Ammaarii fi Obsa Abdallah leenjii as keessatti kannaa jiran irratti argamuudhaan ijoollee hanga takkallee isiniif haasofsiisa jechuudha. Na waliin turaa isinii jira. Duraan dursee maqaan kiyya Ansaar Ahmed naan jedhan. Mee Ansaarii keenya maaliif asii argamte? Ani immoo fayyaa qaama kiyyaatiif asitti argame duraan dursee ammas deebi'ee as wanni asitti argameef fayyaa qaama kiyyaa ammas waa hunda aartii tana balleessuuf ijoollee ganda sanii keessa ijoollee saniin adda ta'uuf as seenan. Ijoollee gandaatiin adda ta'u? Mee ati ispoortii daleedaa kanaafuu muuxannoo ispoortii waan qabduuf hoggaa namni yaa'ii si kadhate fa'a ni tumta? Hintu mudura firrain karadda yo isaan ammoo karooroo na godhan taate firrain tume. Kanaafuu mee warra gandaa keessa taa'ee akkumatti bakka hin taanetti yeroo isaanii gubu maal dhaamtaaf?
waan hin daamuuf moo silaa seenan odduu das na jaa silaa hojii dalayna garuu gizee akkasi dhukkee idda dhukkee laaqatan silaa dalagan rooy akkasi dhukkee laaqachuuf waan faayidaan qabuuf natti fakkaatu dhukkee laaqatan garuu booda gizee namni dheef irraa dho'uun danda'an fayyaa qaamaan qaban akkasuma tarriingii waan hin dandeenye jecha isaan silaa tarriingii seenanii danda'anii akkasumaan nama ofirraa dhorkuu hin danda'anii jaa. Maqaa keenya siin jaan? Khadraa Ibrahim naan jaan. Khadraa Ibrahim. Akkam? Nagaya. Fayyaa? Fayyaa. Akkami ispoortii mee maaliif seente? Ispoortii fayyaa qaama kiyyaatiif hin seene. Saniifuu gandatti hafelleen akka dhufee dalaguun jaa. Ispoortii fayyaa qaama kiyyaatiif wanni hin seeneef namaantuma jeetii miti. Fayyaa qaama kiyyaatiif barnootaaf jechuuf hin seene. Ammaas firraa ittisuuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf dubartii yeroo hedduu rakkoo garaagaraa fa'aatu irra dhufuu mala. Kanaafuu hoggaa ati amma tokko dirqisiin dhungaddees hin jaa kuni qolloftaa jechuudha. Hin qollafuun. Hin qollafuun sarta difeensiin hin firaa dhorkaa jechuun siistamaan hin firaa qabu. Kap bakka qollafu. Kanaafuu ispoortiin maali siif? Ispoortiin moonaaf barnoota. Barnoota guddaadha jechuudha. Kanaaf fuula dura kaayyoon kee maal? Kaayyoon kiyyaa bilaak fudhadhee akkaan hawaasa illee barsiisuun jaa. Galatoome jabaadhu siin jaa carraa gaarii si yaa'u. Galatooma isinis. Maqaan kiyya Jamaal Joorra naan jaani. Jamaal. Joor. Teekwaandoo garaatamu wushu? Wushuudha. Wushu ayyee. Mee ispoortiin atiif maal? Anaaf fayyaa qaamaati. Akkasumatti immas barnoota isiin fayyaa qaamaatiif baay'ee gaariidha. Eegaan baradhee booda hawaasa kiyyaan baay'ee tajaajiluun barbaade. Akkasumas ammas diina adda addaa kanutti dhufe firraa ittisuudhaaf baay'ee nu gargaara. Maaliif hawaasa keenya baadiyyaa keessa jiru yookaan bakka adda addaatti kan argamu sun akka inni wallaalarraa karaa beekumsaatti jijjiiramu barannee taasisuudhaaf yaalii qabna jechuudha. Kanaafuu ispoortiin sammuudhaafillee hedduu bareedduudha jechuudha. Hedduu bareedduudha. Haa mee dhaloota akka kiyyaa fi keetii kan ganda keessa taa'ee araada garaagaraatiin qalbiinsaa jijjiiramtee yeroo isaatillee umrii isaatillee firratti gubuu jiruuf maal dhaamtame? Wanni hin dhaamuuf akka yaada kiyyaatti hawaasni keenya hundinuu xiqqaarraa hanga guddaatti dhiira hin jenne dubra hin jenne dubrinis duraan dhalaan barattee isa xiyyaan dhalaan teenyas waan adda addaa keessa teessu dhuftee gama keenya akka barattuun barbaade. Khilafa kana guddisuudhaaf illee carraa gaarii qabnaa jirti. Kanaafuu barumsa keenya sirriitti maastara keenya akka banyee carraa keenya fayyadamuudhaaf waan isinillee asitti dhiyaataniif baay'ee isin galatoomfadha. እሺ እንዴት ነሽ? ደህና። ስምሽ ማን ይባላል? ሰርካለም። ሰርካለም። እሺ ስፖርተኛ ነው የምትመስይ? ምን ላከፍሽ የለም ማለት ነው? ኧረ የለም። እሺ ስፖርት ለምን መረጥሽ? ማለት ስፖርት ስለምወደው መርጬ ገባሁ። ውሹ ነው የምትማሪው? አዎ። እሺ ውሹ እስቲ ምን ያስተምራሉ? ስነ ስርዓት እና ሰው ማክበር እንዳለብን እና ሰልፍ ዲፌንስ። ያ እሺ እኔ እንዳንቺ ሴቶች ሰፈር ውስጥ በቃ በሌላ ነገር ጊዜያቸውን የሚያቃጥሉት ምን ትመክራለሽ? ማለት መተው እንዲሰሩና ሌላ እሺ ስፖርት አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። እስቲ ሁላችሁም አንድ ላይ ሆናችሁ ስፖርት ሲሰሩ ምን ይሰማሻል? ማለት ሁሉም መተው ቢሰሩ ደስ ይለኛል እና መተው እንዲሰሩ መክራቸዋለሁ ሰፈር ያሉት ማለት ነው። Yaa Maammoo Mustafaa naan jaan. Maammoo Mustafaa nama qollofte jaan? Ay naman qollofu. Jin kokoo kennu maan qollofu garuu. Nee ispoortii maaliif filatte? Ispoortii jechuun duraan durseeti fayyaa qaamaatiifin filadde. Itti aansee bakka adawwii ofirraa ittisuudhaaf. Meegaa wushuun atiif maali? Wushuu immoo wushuu jechuun akkana san ibsu hin danda'u. Wushuu jechuun bakka naaf waan bareedaa takka wushuu keessatti aartiidhaaf faayitiidhaaf waa hunda ni baradha. Sanboota irra deemee dorgommiidhaaf if qopheessee bakka jabaadhee wanta jechuudhaaf. Mee hangamta akka keessa turte? Ispoortii amma sadii isaa kiyyamma. Waggaa sadeen kana keessatti ispoortii irraa maal baratte? Ispoortii irraa waa hedduu takka ispoortii jechuun haalaa fi amala keessa qayyirte si jijjiirte. Lammaysaa bakka jabeenya qaamaatiif bakka fayyaadhaaf kana hundaaf si gargaarti ispoortii jechuun. Akkas. Ispoortii keessatti namni ispoortii baratu waan adda addaa jala hin deemu, dhalaa jala hin deemu. Fireentii ni qabdaa?
Friendii moo? Hin qabu kana. Ispoortiin namni dhorkiti. Ispoortiin moo? Naman dhorkitu. Kanaafuu fayyuma keetiif jechuudha. Fayyuma kiyyaa fi kan hin dhalaa jala hin deemne. Dhalaan kun beektee karaa hedduu qalbii namaa nama babbaasti. Cinaacha bitaa irraa uumamtee shayitaana. Saniifuu dhalaa jala hin deemne ispoortii ganama ispoortii galgala ispoortii isaa ijaa bakka manarraa hin baanu boqonnaadha. Akkas jechuudha. Kanaafuu mee dargaggoo akka kiyyaaf keetii ganda keessa taa'ee waan hin taane yeroo gubeef maal dhaamta? Dargaggoo akka kiyyaa waan hin taane yeroo dhaamtuuf jimaadhaa fi ashiisha dhuguu bakka biiraa dhuguu sijaaraa dhuguun faayidaa isin hin qabdu ispoortii baradhaatii qottaa. Jabeenya qaamaatiif dhaloota isin booda kan dhufullee qottaa barsiisaa baradhaa barsiisaa hin jaayee kanaan dhaamaaf. Akkam nagaa fayyee qabdanii hordoftoota Rooraas Tiyuub yaada keessan malee dhaga'aa hin qabu. Guyyaa irraan tanaa'uun akkuma gartan iddoo jechuudha ispoortii dhufeetiin isiniif dabarsuudhaaf jechuudha waan bakka ispoortii kana jiru isin dabarsuudhaaf asitti dhiyaadhee jira. Leenjisaan ispoortii kanaa na cinatti argama. Mee isaa wajjinis kan waliin isin barsiisu ta'a. Hamma dhuma sagantaatti na waliin turaan isin jira. Maqaa keenya isin jira? Ammaar Abdallaa naan jaani. Ammaar Abdallaa ispoortiin atiif maali? Ispoortiin anaaf cinaa qaama kiyyaatti jee siif hin deebisa. Amata cinaa takkaas keessatti dabarsiitiin jira. Ispoortii jechuun anaaf bakka waan guddaa takka jeetii yaadaan. Ispoortii kana eenyutu si leenjisee ati dura? Abdii Ushuu na leenjisee maastara kiyya Abdii Ushuu. Isaan na leenjisee ammallee isuma jalaayin leenji'amu jira. Anis ijoollee leenjisu jiraan akkanatti. Ijoollee leenjisuutti maaltu si kakaase? Akkuma beekamutti wanni takka gizeenii fi dura eegaltee barattee nama barsiisuuf anis ispoortii tana baradhee ijoollee na jala miseensa gorannee daleessisuuf ati jijjiirama yoo nuti jijjiirama fidin ijoollee nu booda afaniif dabarsaa daleessisuuf amma akka agartan kanatti hundi keenyaa ijoolleen hedduudha. Ijoollee gandeetis jirti, kilaba gandeetis jiran, kilabni jarbaatis as jira. Hundi keenyaa waliin taanee guyyaa isininaa asitti leenjii goonaa jechuudha. Sani leenjii tanatti hundi keenyaa warri nu duraa dhiisees warri ganaa eegalus akka itti jabaatanii ja'an nama kiyyaa. Amma dur takka anilleen asittiin leenjii fudhachuu ture, ani maastara san biraan barachuu ture. Maastara san bira gaafaan baradhu jechuudha. Teekwaandoo sibiila goolii biraa san hin dhaqqabu ture. Amma guyyaa har'aan tanaa hoggaan sagantaa ta'e san tanaaf dhufu sibiila san akkanattiin dhaabbadhee qabachuu ture jechuudha. Osoon ijoolleeti kan hin dalagu ture. Sila hangaarra dalagu jiraadhe gaa eessaa akka jirru gaa waan tilmaamamuu danda'u. Mee warroota akka kiyyaatti gaa egaa ispoortii dhiiseef maal dhaamtaas? Ispoortiin hedduu bareedduudha qaamaafis self difeensiifis waan hundaafuu jechuudha. Bareedaadha hundi keenyaahu warri amma dura dhiisees warri dalagu jirus warri mummurus hundi keenyaahu akka jabaannee irratti deebinee ispoortuma tana akka guddisnu hin jaa. Direedhaa keessatti ispoortiin kuftee jirti akka dur hin jirtu. Dur gaafa nuti dura seenu san kilaba hedduu takkaan beekaa ture. Amma garuu hin jiran hundi isaaniitu. Amma kilaba meeqaa jira? Amma wushuu keessa kilaba 4 jira. Teekaandoon ati 3, 4, 5 taati. Teekaandoonis akka dursanii miti. Hundi keenyaahu maarshaal aartii guddisuuf hundi keenyaahu itti deebinee akka jabaannee daleenuu hin jaa. Mee maarshaal aartiin gaamee gabaabdumatti maaliif gaariidha nama tumuuf immoo maaliif? Maarshaal aartiin nama tumuuf osoo hin tahin jabeenya qaama keenyaatii fi sammuu teenya ittiin jijjiiruuf namni ala jiruu fi namni as keessa jiru waan hundaanuu adda adda disipiliinaanis haa ta'u waan hundaanuu jechuudha. Disipiliina namni ispoortii dalagu qabu maarshaal aartii dalagu qabuu fi namni ala jiru qabu adda waan hundaanuu jechuudha. Hundi keenyaahu disipiliina asii kanaas tahee warra ala jirus warri maasiitu disipiliina barsiisa. Naamusa sana. Hundi keenyaahu akkuma agartan kanatti naamusa hedduu qabnaan warri ispoortii dalagu obsaasi qaba naamusaasi qaba hundaahu maarshaal aartii hundaafu fayyaa qaamaatii fi
naamusa as keessa barattu si barsiisa jeeti yaadaanaan malee nama tumuufii miti. Ayyeme anis osoo hin beekutti si gaafadhe ispoortii jechuun gaa nama tumuuf osoo hin taane takkafa fayyaa qaama keetiifi ispoortiin hundumaa naamusa si barsiisti kan osoo ispoortii hin seenin dura jechuudha namatti fiiguu yeroo ispoortii seenin nama tasgabbaa ta'a jechuudha namni takka yoo itti fiigellee jechuudha hanga dandahametti tasgabbeessuuf ni yaala sandinnaan immoo firraa ittisuufi kanaafuu osoo hin beeku si gaafadhe mee dhaloota ammaa lafa ol ka'aa jiraniif gama keessan kanatti dhufanii akka hojjetaniif dhaamsi ati qabduuf maal? Dhaamsaan an qabuuf hundi keenyaahuu itti deebinee akka daleenuun jaa ispoortii jechuun akka hawaasni yaadu sanii miti hawaasni amma nama tumtaa itti nama tumamnaam jaanii yaadanii itti nama tumuufi miti ispoortii እና qaama keenyaaf fayyaa qaama keenyaatii fi hundi keenyaa'u jabaannee akka daleenuun jaa. Galatoom yaadis. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo akkuma nuti ammaan tana ijoollee tana haasofsiisee jirutti ispoortiin waan hedduu akka nama barsiistuu fi fayyaa qaamaatii fi sammuu ta'e tanaaf bilchina akka namaaf kennitu jechuudha kan isaanirraa hubanne ispoortii keessatti ispoortiin jaalala ispoortiin tokkummaadha ispoortiin gaa saban jettu amantiin jettu sabaaf sablammiin hundi islaamaa fi kiristaanaa fi waaqeffataa martinuu keessatti argamuudhaan jechuun jaalalaan waliin hojjetanii dargaggoon ganda keessa taa'ee yeroo isaa araada garaagaraa irratti yookaan ammoo umrii isaa malee dubartoota jala deemuudhaan yeroo isaa fitti gubu jechuudha gama Wushuus ta'ee, teekwaandoos ta'ee, kaaraatees ta'ee yeroo isaa yoo isaanirra gube hedduu bareedaadha jeetiin isinii dhaama. Egaa hamma sagantaa birooti walitti deebinutti jiraattonni magaalaa Dirreedawaa fi naannoo isii kilaba Abdii Wushuu kana dhuftanii akka ispoortii teessan miilaa fi harka keessan hiikkatanii isiniin jaa nagayaan naa tura.
okay.